ኦኬ ያ እስኪ ዘጋይ ድረስ በሻቱ የቀላምባ የሐረር ልጅ መሆኗን ታውቃላችሁ አይደል? ሐረር ሰዎች እኛ ብቻ ነው ያፈራችሁ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ነው ያፈራችሁ። ስለዚህ ቆሜ ለመሰከር ፈልጋለሁ። Take one. Fana እስቲ ደግማችሁ አጨብጭባችሁ አመስግኑልን። ሙላትን ከኛ ተጃጅለ ፋይናንሲ ሁንደገሌ ስድጅረመ ቡኡራ ጎነቴ ከኖን ባንኪ አደድሬታውን ባንኪን ሲንቄ ሴና ሁንዴፈመ ባንኪ ወን ኢትዮጵያ ኬሰት ካፒታል ከፈለሜ ኦላናን ሁንዴፈሙንሳ kan jalqabaati yeroo ammaatti baay'ina liqeeffattoota baankii siiqee baay'ina liqeeffattoota baankiiwwan biyyattii waliigalaa keessa jiraniin akka waliigalaatti kan caalu ta'uusaa baankiin siiqee tajaajila baankii fi maayikiroo faayinaansii wal faana kennuun adda isa taasisa. Baankiin keenya tajaajila maayikiroo faayinaansii kennuun dubartoota, dargaggoota, qonnaan bultootaa fi horsiise bultoota hedduu fayyadamoo gochuu irratti argama. Tokkummaan gara milkaa'inaatti baankii siiqeeti sadarkaa pilaatineemiin ispoonsarii taasisaniiru. ሐምሌ ነው ገናፊ ስሪት ሐምሌ ነው ገናፊ ራዕያችን የፋይናንስ ተደራሽነትና ኢኮኖሚያዊ ለውጥን እውን በማድረግ ቀዳሚ ባንክ መሆን ነው። ባንኩ በኢትዮጵያ ባንኮች ምስረታ ታሪክ በከፍተኛ የተከፈለ ካፒታል በመመስረት የመጀመሪያው ባንክ ነው። በአሁኑ ጊዜ ባንኩ ተበዳሪዎች ብዛት በአገር ውስጥ ካሉት አጠቃላይ የባንክ ተበዳሪዎች ቁጥር በእጥፍ የላቀ ነው። ባንካችን በባንክ አገልግሎት ጥላ ስር የማይክሮ ፋይናንስ አገልግሎት መስጠቱ የተለየ ያደርገዋል። ባንካችን በሚሰጣቸው የማይክሮ ፋይናንሶች አገልግሎቶች በርካታ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ እያደረገ ይገኛል። በአንድነት ወደ ስኬት የባንኩ ፕሬዝዳንት የሲቄ ባንክ ፕሬዝዳንት ኦቦ ነዋይ መገርሳ ደግሞ በመካከላችን አሉ። እንዲሁም ኦቦ ዮሐንስም አሉ። እስቲ በመካከላችን ስላላችሁ እናመሰግናለን በሉ። ቀጣዩ ሽልማት የሚሰጡልን እሳቸው ይሆናሉ። ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ነው ከመቀመጫቸው የማነሳቸው። በቀጣይ ቪዲዮ ይለቀቃል። የአፋን ኦሮሞ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ሁለት ተሸላሚዎች አሉን። በተለይ ደግሞ የዚህ ስድስተኛውን ኦዳ ሽልማት በአንድ ሰው ሰይመናል። በአርቲስት አበበ ተሰማ የሁለቱም ፕሮፋይል ከቀረበ በኋላ ነው ኦቦ ነዋይ መገርሳ የሲቄ ባንክ ፕሬዝዳንት ወደዚህ የሚመጡት። በዳፈማ ኡምሪ ጉቱ ከአፋን ኦሮሞ ነመለማ ቀምና ጀልቀባ ሞጋስ በዳስ ኦዳ መርሳ ጃፋ ከንቴ አርቲስት አበበ ተሰማቲ ሰለመፋሞ ወሉማን ከኔ ዳውኑታ ቪዲዮ ነገገ ይፈሜ ዳወተኔ ቦዴ ከበጀሞ ኦቦ ነዋይ መገርሳ ፕሬዝዳንት ባንክ ሲቄ ገሮልተ ጀት ዱፈኒ ወልድራ ዱባን በዳሰ ከነኖ ከኑ ሮጋሊ ከባ ቪዲዮ ይለቀቃል። ሳዲያ ፋቲን በዳፈማ ኡምሪ ጉቱ አርቲ ሙዚቃ አፋን ኦሮሞ በረኩደ ሰገል ሻንተሚ ለመጎዲነ ወለገ ባሃ መጋላ ነቀምቴት ይደለቲ በርኖተ ስድርካ ተቆፋ መነበርሙሳ ጋላ ነቀምቴት ይርገሙ መነበርኖተ ሊልትስ አይቀሶ አከስመ ጉዲነ ወለገ ሊጣ መጋላ ግንቢቲ መነበርኖተ ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር ይወለቲ በዳፈማ ኡምሪ ጉቱ በዳሰ ኦዳ መርሳ ጃፋ አርቲስት ዘሪው ወዳጆ ጎበና
Zarihuun abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makkoo Soolaniif ilma arfaffaati. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Finfinneetti kan argamu. Mana barnoota Addis Katamaattis barateera. Kottu haramaa ramnaa midhaan keenya keessa. Injiraan mataa koo tukaanii shurrubbee fi kanneen kana fakkaatan immoo sirboota qeenxee jalqabaaf artiist Zarihuun Wadaajoo Goobanaa uummata isaa biraan ga'eedha. Artiist Zarihuun Wadaajoo albeema muuziqaa yookaan kaaseta 10 sirboota qeenxee yookaan baaqee 120 ol hojjeteera. Sirboota artiist Zarihuun weellistoota kaan waliin sirbe keessa Elfina Shiqannoo waliin wal malee maal qabna jedhaniiru. Artiist Zarihuun Wadaajoo abitoo kabbadaatiif abitoo yeroo ammaa luba waldaa kiristiyaanaati walleemmee cimcim goona ijaan na laaltee siddisee kan laga yaa'u bishaani kan jedhuuf kanneen biroo kenneeraa fi bara 1969 jedhanii waamamu. Baandii guddaa kabbadaa waliin agarsiisa magaalaa Finfinnee galma tiyaatira biyyaalessaa Biheeraawwii Tiyaatiritti qophaa'e irratti sirba kottu haramaa ramnaa jedhu sirbee gaafa inni gara biyya dhaloota isaatti deebi'u sababa sirba isaa kanaatiin bulchaa yeroo sanii kan turan namni obbo Nugsee Faantaa jedhaman artiist Zarihuun Wadaajoo yeroo garagaraa hidhaadhaan rakkisaa waan turaniif namoonni akka obbo Abdiyyuu Galataa fi Tasammaa Nagarii jedhaman haala mijeessuudhaan halkan gurraacha akka inni gara magaalaa Finfinneetti baqatu taasisanii jedhama. Kun bara 1970 magaalaa Finfinneettis hordoffiif miidhaan akkatti nammaanneef jecha obbo Abdiyyuu fi obbo Tasammaan artiist Zarihuun dhoksuudhaaf jecha sinimaa Raasiitti akka qacaramu taasisanii. Bakka kanattis gumii namoota 300 hirmaachise irratti tokkoffaa bahuudhaan qacarame. Otoo achi hojjettu adda kutuudhaan gara hawwisoo adda bilisummaa Oromoo ABO'tti makame. Gaafa adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa bahurraa jalqabee artiist Elfina Shiqannoo fi kanneen biroo waliin manneen hidhaa Amboo fi kaampii waraana dhedheessaatti hidhaadhaan dararamaa turuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti jiraataa turani. Sanaa boodas baandii Maccaaf Tuulamaa akkasuma baandii Gadaa keessatti hojiiwwan isaa itti fufuudhaan wallee warraaqsaa garaagaraatiin saba isaa dammaqsuudhaan tajaajilaa ture. Umurii yeroo ijoollummaarraa jalqabee bakka dhaloota isaattis yeroo adda addaa akka hidhamee fi erga magaalaa Finfinnee seenes yoo xiqqaate 6 ol akka hidhamee ture ragaatu jira. Bara wasiilisaa buleessa abbaatii bulchaa magaalaa Mandii turanitti barattootaaf dargaggoota magaalaa sanaa qindeessuudhaan dhaadannoo gubboo xaaxaa kamandii yuuxaa jedhuun sirboota warraaqsaallee hojjetaa tureera. Artiist Zarihuun Wadaajoo bara haalli hunduu dukkana keessa turetti saba isaa fuuldura bu'ee ija jabinaa fi sodaa tokko malee ogummaa isaatiin diddaa agarsiiseera. Jireenya qananiif jiruu wayyuu filachuurra waan sabni isaa itti oolee bulu waliin dhamdhamachuudhaaf nama murteessedha. Kanaafis geerarsa isaatiin sadeemee achi adeemuu akka namaa wallaallee kaayyoo koo qulqullittuutu miilla koo na sakaalee jechuudhaan ibsate. Música Zarihuun Wadaajoo
ቃድር አርቲስት ዘሪሁን ወዳጆ ታላቅ አክብሮት ወደ መድረኩ ሸኙት። ፈይዝ አብዱል ቃድር የቤኒሻንጉል ክልል ቤኒሻንጉል የህይወት ዘመን ተሸላሚ ናቸው። ሸኙ። አርቲስት ዘሪሁን ወዳጆ ጎበና ፈይዝ አብዱል ቃድር አርቲስት ዘሪሁን ወዳጆ ሮማ ከነ ኩብሰቴ ሲገ Artist Zariun Wadajo Antama kudami all Christmas we are looking into kebangkitan atau komputer project masih naga gesa kan masih sebenarnya aku dengan kau hati war itu sih kebe ya masih. Assalamualaikum. Mana nak makan di sini? Marinya. Marinya. እሺ እዛ ጋር ሽልማቱን መጀመሪያ ፈይዝ አብዱል ቃድር kabajamau Bobrahano Ute Tiana Hoggana Biro Adaaf Turizimii Oromiyaa kabajaan gaggeessa ፈይዝ አብዱል ቃድር ትንሽ በለንና ትንሽ ተጫወተልንና ከዛ ሽልማቱ ይቀጥላል። የተሰማህን አጭር ነገር በለንና እዛው መጫወት ይችላል። أنا الفايز عبد القادر محمد بنقول أواد وابن يوم قنقوا أنا زول ما بحري السلامي ببنشنقول السلام ولا باي ورثان قانزيني وفودو بيني ببنشنقول أسوسة بعد الخضار والسلام لكل باي وأنا بشكر جميع حكومة السلام وأنا بشكر جميع الأخوة اللي فيه وشكر ما بيجي اللي بزي وشكر بعدين تروح البيرو وبين هاجزله الفائدة هذا هذا الشكر. Akka taphatuuf ture walii galuu hin dandeenye Oromoon hawwataan gaafa jiru sababni warri gaddaa Sidaamaa laata nama dhufeef kennineerra ammoo naannoo Beenishaanguliif kennineerra itti aanus Hararii irraati jira hin taphata se'een muuziqaa dhiyeesse se'een kabajamoo Bobrahano Buqee gaggeesse ammas si'a lammaffaaf gara waltajjiitti nafeera eefama wajjin of galchaati badhaafama umrii guutuu Hararii የሐረሪ የህይወት ዘመን ተሸላሚን እንሸልማለን። ክቡር ቦብርሃኑ ቡጤ የኦሮሚያ ክልላዊ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊን ወደ መድረክ በድጋሚ ጋብዛል። ከሐረሪ ኢሳን አብዱል ሰላም ሐረሪራ ኢሳን አብዱል ሰላም ኢሳን አብዱል ሰላም
መጀመሪያ ያው የፈጠረኝ ፈጣሪ አላህ አልሐምዱሊላህ ምስጋና ያቀርባለሁ። በመቀጠል ለውጧ ባለቤቴ ያስሚን አባስ እና ልጆቼ ሁሳም፣ ሰብሪን፣ ሱሄይሊ፣ ያስር፣ አማር፣ አብዱሰላም እና ሰልማ በዝባችሁ እንዴ ጥቂት ነው ሌላ ያው ቀጥሎ ሐረሪ ክልል ባህልና ስፖርት ኃላፊዎች አቶ ተወልደ አብዶሽ እና እስክንድር አብዱራህማን ምስጋና ያቀርባለሁ። በመቀጠል በትልቁ ይሄ ነገር ዛሬ ያው የመጀመሪያ ይመስለኛል ብዙዎቹ ያስታወሰን እና ኦዳ ኢንተርቴንመንት የበሻቱ ኢንተርቴንመንት ጋዜጠኛ በሻቱ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጥሎ የሐረሪ ህዝብና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ነው አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን አንድ ነገር ማለት ፈቃሚ ያለ ይህ ነገር አጋጣሚ የሆነብኝ ምክንያቱም ከኔ በላይ በጣም የሰሩ ሐረር ከተማ ውስጥ ውጭ ላይ የሚገኙ ብዙ አርቲስቶች አሉ። እንዳሁኑ ሶሻል ሚዲያ ባልበዛበት ሰዓት ብዙ የሰሩ በጣም ለእነሱ ነበር ይገባቸዋል ነበረው። አብረን ተሽለን እንቆጥረዋለን ሁሉንም እናመሰግናለን። ኢንጂነር ነው አንዱ ልጁ እዚህ መካከላችን አለ። እሱ ይጫወታል። አልከበጀሞ በብርሃኑ ገረታም ሰሳኔት እንገጌሳ ኢሳን አብዱላህ ሰማም ሱልፋኑ ጀና ሐምበሳን ቆባኔቲ አምባሳደር ባንኪ ሲቄ ባየ ከንጃለተን አትሌት ደራርቱ ቱሉ ኤርጋፍ ዳምሰ ቀብዲ ቪዲዮ ሰነ ሆርዶፋ መስቲን ቆባ የሮጋሪ ቀባታ እንዴት አመሻችሁ? በጣም ደስ ብሎኛል። አባቴ ለዚህ ደረጃ በቅቶ ሲሸለም ማየት ያው በሻቱ አባት ተሸልሞማ የሆነ ነገር ማቅረብ መቻል አለብህ ስላለችኝ እንደዚህ አይነት ትልቅ መድረክ ላይ እኔ አቅርቤ አላውቅም። የመጀመሪያ ነው፣ ግን አባቴ ስለሆነብኝ የግድ ማቅረብ አለብኝ ብዬ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን የማቀርብላችሁ በቅርቡ ያረፈው አዲራ የእሱን ከአባቴ ጋር ይዘኛል አሁን
murteessedha. Kanaafis geerarsa isaatiin sadeemee achi adeemuu akka namaa wallaallee kaayyoo koo qulqullittuutu miilla koo na sakaalee jechuudhaan ibsate. Achi fiigee asiigoo akka namaa wallaallee kaayyoo koo qulqullittuutu miilla koo na sakaalee. Diraaf hamtuu Oromoo irra ga'u waayyuu ogummaa isaatiin falmachuudhaaf duubatti hin jenne. Artii muuziqaa Zarihuun Wadaajoos moo kallattii arfaniinuu jiran biratti dinqisiifannaa argachuu irra darbee weellistoota reef gara artichaatti dhufaniif nama daandii dukkanaa saaqedha. Ani hin duune dhalootan guddisaa miliqeen jiraadha akka qoraattii dhoqqee keessaa immoo hin jenneere hin oolu bari'uunsaa. Jaalatee yaada yellanuufis jaalalli na qabee laphee koon dadhabe naannessii naa fidi yagalaana gibee. Artisti Zarihuun Wadaajoo bara rakkoof hamtuu bara aartiin Oromoo waltajjiitti ba'ee mul'anne keessa ofii akka gucaa itti cobee qabsiise. Dhaabbanni maltii miidiyaa Bashaatuu Tolmaariyaam Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa waliin wal ta'uudhaan badhaasa Odaa Marsaa Jaaffaa qophaa'e kanaan artisti Zarihuun Wadaajoo goobanaa badhaafamaa umurii guutuu ta'eera. Artisti Zarihuun Wadaajoo yeroo ammaa kana dhukkubsatee sireerra jira. Artist Zarihuun Wadaajoo albama kudhanii ol akkasumas weelluu qeenxee yookaan baanqee 120 ol kan hojjete badhaafamaa umurii guutuu badhaasa Odaa Marsaa Jaaffaati. Kabajamoo Bonoy Magarsaa pirezidantii baankii siiqee as dhufuudhaan badhaasa kan kennan ta'u haati warra